baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha. Rakkinni maatiin keenya dabarsanii nu guddisan baay'ee tokko jechuudha. Lakkaa seddaawaa fi cabanii waan arganiif akka nuti hin cabne barbaadu. Nagaan sinifaa baay'eetu kabajamuuf jaalatamoo hordoftoota YouTube chaanaalii Asteer Tubeen baga nagaan dhuftanii isinii jechuun jaalladha. Kabajamoo obboloota koo nagaa keessanii nagaa kooti galata Waaqayyoo. Egaa warreen maatii koo hin taane warreen haaraa taatan chaanaalii kana subscribe like share gochuudhaan na wajjin ta'aa jechuun barbaada. Irra deebi'uun hundumti keessan baga nagaan dhuftanii isinii jedha. Kabajaaf jaalala guddaa isiniif qaba. Egaa buleetti keessan Asteer jajjabeessaa komentii keessaniin warri maatii hin taane ammas subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Warri maatii taatan immoo share like komentii godha. Komentii wal fakkaatu akkasuma osoo hin taane yaada keenya irratti yeroo tokko komentii gorsa qabu waan barumsa qabu waliif haa barreessinu isin jedha. Mee gara mata dureen dhufeeratti darba isin jechuun barbaada. Egaa maal jechuu barbaada asirratti abbaan Gaashii jedhamu maqaan isaanii abbaa Abrahaam yookiin Abrish mucaa Samoonaa jaalallees lamaan miidiyaa kanarratti baay'ee wal jaalatanii akkasumallee yeroo darbes waa'ee isaanii irratti viidiyoo hojjedheen ture. Maatii sanarraa jechuudha waan baradhe tokkoo fi waan abbaan isaa itti ka'uuf tokko waan achirratti hubadheef maaliif hundi keenya iyyuu gola ormaa kanas yookiis biyya ormaa kanas namni daawwachuudhaaf dhufe hin jiru jechuudha. Namni ilaalchaaf dhufe hin jiru. Yookiis immoo namni isatti tolee maatii isaarraa adda bahee jiraachuu barbaade hin jiru jechuudha. Gola hambaa kana yookiin biyya hambaa kana gaafa dhufnu hundi keenya iyyuu kaan rakkina maatii isaa manaa baasee kaan jireenya mataa isaatii jijjiiruu manaa bahee umurii keenya malee fakkeenyaaf ani dhugaa dubbachuu fi umurii koo maleedha jechuudha kan imma biyya kana dhufe jechuudha. Na didanii bakka jechuudha. Umurii malee umuriitti daballeetu hojjechiisne jechuudha paaspoortii. Maal isiniin jechuu barbaadeetan firoota kiyya. Maatiin keenya haati kiyya akkas naan jetti. Xiqqummaa kiyyaa jalqabe gufuu nana dhayeessin dhayin naan jetti. Waan tokko wal bukkee qabdeetu gufuu nana dhayeessin dhayin naan jetti. Maal akka jettu gufuu nana jechuun gufuu yookiin dhagaa sun karaa gubbaarra jiru natti fakkaata. Yeroo sanaaf yaadannaan nifannee waan ta'eef dhagaa irraa achi goraan ture jechuudha. Gufuun sin dhayin naan jetti maayini. Anis immoo dhagaa kanan na rukuta jedheetanii achirraa gora dhagaarra jechuudha. Dhagaadhuma isaa karaarra taa'u natti fakkaate. Lakkaa jechichi hiika qabaa jechuudha. Egaa obboloota koo kabajamoo abbaan Abrish kun Gaashii jedhamu. Jireenya isaanii buttaajeeraadha. Abbaan kun maaliif itti ka'u jedhee yaade. Lakkaa jireenya isaan dabarsan keessaa waa tokko seenaa tokko dubbatu turanii chaanaalii isaanii irratti argee. Akka dhiyeetti nafu lakkaa firoota kiyya akka dhiyeetti nafu hundaafuu hin bari'a. Namni waan namaa godhe nama qeequu danda'a. Garuu abdiidhaan otoo abdiin kutatee Waaqayyoon eeganii harka Waaqayyoo eeganii Waaqayyo immoo bakka kufnanii bakka dadhabanii nama ol qaba jechuudha. Inni dhabes akka dhabeetti nafu inni argates immoo akka argateetti nafu. Innaa abbaan kun jireenya baay'ee ulfaata dabarsanii jechuudha. Jireenya baay'ee ulfaata dabarsanii. Gaafa Abrish kanaan dura hiriyaa qabatee gaafa inni turu maaliif amma yeroo kanatti hin ta'u? Yeroo kanatti gonkumaa yeroo kanatti waa'ee fuudhaa yaaduu hin qabdu. Waa'ee fuudhaa yaaduu hin qabdu. Waa'ee gaalaa keessas galuudhaaf yaaduu hin qabdu jedhanii itti ka'uu turanii. Haa ta'uyyuu malee inni hiriyaan isaa yaa akkuma jiranitti wajjin jiranii garuu gara gaalaatti hin galle jechuudha. Itti ka'uu turanii ati ganaa barattee galma ga'uu qabdaa of danda'uu qabdaa. Nuti jireenya akkasii dabarsanii jedhanii itti ka'uu turanii jedhe. Egaa jireenya isaan dabarsan keessaa tokko lama jedhee waa tokko dubbachuu barbaada. Jireenya isaan dabarsan keessaa mana kiraa gallaa jedhani. Mana kiraa gaafa gallu
manni kun hin dhimmisaadhan. Manni kun hin dhimmisaa. Gaafa manni kun dhimmisu iddoo dhimmisurraa sharaa buufnadhan. Sharaa buufneetu keessa bullaadhan. Isaan immoo gaaf kaanii birrii mana kiraa waan hin kaffaluun dhabee jedhan. Birrii mana kiraa yeroo sanatti birrii 5 dhaadhani. Yeroon sun birrii 5 kaffalama. Birrum sana 5 iyyuu waan hin kaffaluun dhabeedhan. Kanaaf mana abbaan manaa immoo waan kaffaluu dhabna keessaa bahaa jedheedhan. Baay'ee nama ajaa'iba. Dhalli namaa gaafa garaa haadha isaa keessaa bahu namni qarshii wajjiniin dhalatee hin jiru. Obboloota kiyya hundumtuu in argata. Inni har'a dhabee inni har'a xiqqoo ta'e yookiis immoo dhabaadha jedhame qaama guutuu fayyaa qabdee jennaani ati dhabaa miti. Inni har'a dhabee boru argachuu danda'a. Gazaa abbaan manaa kuni yookiin abbaan mana kireessu kun bara sana laalaa bara qarshii birrii 5 jechuun yeroo sanatti baay'ee guddaa dhagaa. Qarshii kana kiraa kana waan kaffaluudhaan nana bayinuun jedhanii gaafadhanii goodaatti yookiis immoo zimjenne sharaa waxxarannee lafa bitanneedhaan. Lafa biteera akkuma ta'u taanee lafa bitanneerra lafa bitanne sanarratti maal goone akkasitti muka haxxarree sharaa waxxarreedhaan. Tarii chanaalii sanarra ilaaluu dandeessanii dhaggeeffachuu illee dandeessanii dhugaa dubbachuuf himimmaan kiyya qabachuu dadhabee sababiin isaayyuu namni jireenya kana caalu dabarsa hedduu isaa jira. Hundumti keenya maatiin keenya jireenya isaan dabarsan hundatu jira. Garuu yoo miidiyaa irratti achi as baanii dubbachuu baatan jechuudha. Kun immoo miidiyaa irratti achi as baanii waan dubbataniif abbaa kanarraa wanta baradhe lakkas sadarkaa har'aa Abrish irra jiruu fi sadarkaa kaleessa Abrish irra jiru wal bukkee qabee yoo laalu lakkaa kanaaf itti ka'anii lakkaa gorsi maatii keenya isa fuuldura keenyaatti argitanii maatiin keenya kan nutti ka'anii fi ofii cabanii waan beekaniif ofii miidhamanii waan beekaniif miidhame yookiis immoo miidhama nuti dabarsine sana ilmoo keenyarraa akka hin geenyeef nutti ka'u. Yeroo isaan nutti ka'an yeroo isaan nu ifatanii yeroo isaan akka ifannaan fuula ifannaan nutti ka'anitti nuti yeroo akka jibbaatti isaan ilaaluu dandeenya. Maaliif jennaani nuti waan nutti tole umurii dargaggummaa umurii ijoollummaa keessa waan jirruuf nuti waan nutti tole gochuu barbaanna jechuudha. Waanumaan fuuldura keenya jiru waanuma bakka yeroo sanaaf nu barbaachisu gochuu barbaanna jechuudha. Boru maal takka nurra ga'u laallu jechuudha. Isaan garuu boru maal akka irra ga'u jireenya isaanii keessatti maal akka dabarsan waan beekaniif abboonni keenya nu gorsu jechuudha. Abboonni keenya haadholiin keenya nu gorsu maal akka hin taaneef akka nuti iddoo hin taanetti hin kufnee fi akka nuti jireenya gaarii jiraannuu fi akka nuti barannoo ta'e akka barannee galma geenyuu fi waan hojjennee waan qabanne sana akka galmaan geenyuu fi iddoo gaariitti akka nu argan barbaadu malee caba silaa ofii isaaniitti cabanii dabarsan sana akka nurratti deebisee cabni sun nurratti raawwannee fi nutti lolu nutti ka'u jechuudha. Garuu baay'een keenya gorsa maatii keenya lola maatii keenya hin dhageenyu jechuudha. Hin dhageenyu. Maatii keenyaaf hin abboomamnu jechuudha. Ani ifa manaa godhaati uummanni keenya kun uummanni Habashaa keenya kun hundumti keenya walitti qabee tarii abboomamuu diduu keenya iyyuu laata kan akkasitti itoo daddabnu otoo lafaanu biyya keenya caala ijoollee namni hojjetu hin jiru. Namni humna guddaa baasee baay'ee hojjetu yoo jiraate biyya Itoophiyaatti yaada. Garuu rakkinnii fi ari'atamni guddaan yoo jiraate achidha jechuudha. Maaliif ta'uu dideen yaaddanii beektu? Meeqaan keenyatu maatii keenyaaf abboomama. Ijoollee hamma bara hammaa keessa jiran immoo sirumaayyuu jechuudha. Sirumaayyuu kan maatii isaanii arrabsan kan oddoo hoolan hin beekne oddoo ishiin oolte oddoo inni oole kan hin beekne taqoxaaxarii yookiis immoo oddoo maatiin isaanii bakka hoolaniif bakka deemanillee kan maatii isaaniitiin himne baay'ee isaanii jira jechuudha. Gorsa maatii dhaga'uu dhabuun maatii abboomamuu dhabuun eebba nama dhabsiisa beektanii. Kanaaf
abbaan kuni maal jedhuuni gara isaaniitti achisinii deebi'ee lafa biteen jedhani lafa duwwaa biteera garuu waan inni irratti ijaaru waan hin dhabeef sharaa waxxarannee achitti akkasitti achi galaa turre jedhani. እና mukaa fi sharaa akkasitti dhaabanii sharaa waxxarani. Egaa iddoo kanatti bokkaan roobeedhaan gaaf tokko bokkaan gaafa roobu baay'ee bokkaan roobee haati kun immoo mucaa xiqqoodha harkaa qabu. Mucaa xiqqoo gaafa harkaa qaban kana lolaan jira bokkaan lolaan kuni mucaa kana baay'ee jechuudha bakka dhaabbadhu bakka taa'u wallaalee mucaa kana baadheen kirkireedhaan baay'een boo'ee baay'een gaddee jedhani na inja nammayyuu mimaantu na qaba jechuudha yoo yaadadhu baay'een boo'ee jechuudha seenaa sana dhaggeeffadhe achi keessatti utuma akkas jennu jireenya akkasii ulfaataa kana dabarsineedhaan baqa mucaa kana baadhee gara lixuu iddoon deemu wallaalee jette haati kun. Inna isaan immoo nama baay'ee jabaadha jechuudha. Gaashiyyeen kuni abbaan Abrish kun nama baay'ee jabaadha jechuudha. Na baala baatirii iluun nabbaree jedhani baala baatirii biloon mangar laayinee sita ሄድ baala baatirii biloon ነው የሚጠሩኝ jedhan baala baatirii jedhanii maaliif isaa waamanii uffata tokkoon qabadan surree tokkittiin qaba. Surree tokkitti sana mana hodhaa keessa yookiis immoo mana makiinaa keessa yoon jedhu uffanni sun gurraachaadhaan surreen sun gurraacha. Namichi immoo karaa duubaatiin uffata sana karaa duubaatiin citeedha. Uffata sanarra erbee yoo gaafa buusu yookiis immoo gaafa erbee jedhamti uffata sanarra gaafa buusee hodhu iddoo uffanni sun citeerra maal buusee hodhaa silaa gurraacha buusee kan hodhu qabu hadii wayyaa hadiirra buusee hodheedhaan. Kanaaf maal jedhu namoonni na deemanii ka haala baala baatir naan jedhu jedhan ka haala baala baatirii naan jedhu jedhan. Maaliif baala baatirii jedhuuni bakki surreen isaanii cite suni karaa sanaan kan cite wayyaa hadiidhaan itti herbeef jechuudha namichi uffata hodhu sun jechuudha. Namichis immoo yubaluun naanaa jedhani jechuudha naanaa jedhan. Ani boroddoo guddaa kan gahu boru harka nama kajeelu boru harka koo namni akka kajeelu waan hin beekuuf በቃ nama toon ta'e waaqayyo abdadhee waan እንዲሙፍ ትልቅ ቦታ እንደሚደርሰኝ በቃ ነገ ትልቅ ነገር እንደሚጠብቀኝ ትልቅ ነገር ከፊቴ እንዳለኝ ተስፋ አድርጌ አምናለሁ። ሰው የሚለኝን አልሰማም ሰምቼ እንዳልሰማ ሆኜ እሄዳለሁ ይላል። እንደዛ ሆኜ እሄዳለሁ። ሰዎች ሲታጁ እኔ ግን ትችት ሳይሆን የኋላ የፊት ለፊቴ ያለውን ተስፋ እሱን እያየሁ ነው የሚሄደው ይላል። ሲኒገኔ እና እነ አባት በጣም ባለ ተስፋ ነበሩ። ምንም በሌለ ነገር ላይ ባለ ባትሪ ቢሎ ሲጠሩኝ ካን በቃ የነሱን ልብስ አይቶ ከኋላ እንትን ስላለ የተቀዳደደ ልብስ አይቶባቸው መንገድ ላይ ሲተቹ ባለ ባትሪ ይሉኝ ነበር። እና እኔ እሱን ሳይሆን የተሰማኝ ፊት ለፊቴ ያለ በቃ ራእይ ያለኝ ባለ ተስፋ ነኝ። ዛሬ የሰው እጅ ላይ ይችላል ነገ ግን እኔ ራሴ ብዙ ሰውን እንደሚረዳ ብዙ ሰውን እንደሚጠቅም ከራሴ ተርፌ ሰውን እንደሚረዳ ይሰማኝ ነበር ይችላል። ተስፋ አላችሁ ቡሉትኪያ ኤጋ ዲፋማ ፋኪያ ወሊም ማኬተን ዱባዴ ከናፍ ጀናኒ ሀር አባን ኩኒ ጀቹላ ደርቤ ፊ jireenya gaarii jiraatanii horanii ijoollees taanaan horanii manas taanaan horanii mana gimbiidhaan ijaarratanii baay'ee namatti tolu jechuudha. Mana gimbiidhaan ijaarratanii mana kiraa ijaarratanii mana isaanii ofii isaaniitii ijaarratanii mana kiraallee jechuudha ijaarratanii kireessaa jiru jechuudha. Kiraallee ijaarratanii kireessaa jiru jechuudha. Har'a ofii isaanii irraa yoo hafanii nama fuutaa jiru jechuudha. Argitanii abbaan kun አብርሽ ከነቲ ዮኪስ ijoollee isaanii kanatti hin gorsu. እኔ ያሳለፍኩት ችግር እኔ ያሳለፍኩት መከራ እንዳታሳልፉ በቃ ምንም ነገር እንዳትገቡ
ራሳችሁን ሳትችሉ የሆነ ነገር ሳትይዙ ትዳርም ሆነ ቤትም ሆነ ወደ ሌላ ምንም እንዳትገቡ፣ ምንም ራሳችሁን ችሉ፣ ተቋቋሚ ሆኑ፣ ራሳችሁን አቋቁሙ jedhanii to'annaa isaan gorsanii baay'ee tokko na ajaa'iba. Lakkaas Abrish Kaleessaa jaalallee qaba ture. Yeroo sana ta'u jaalallee isaa wajjin wal fuudhaniiru ta'e jireenya baay'ee ulfaataa wayii dabarsa. Har'aan garuu utoo dhuguma amma meertaa wajjin gaa'ela ijaarratanii jireenya gaarii jiraatu argitanii. Kaleessummaan keenya har'ummaa keenyan ta'u jechuudha. Gorsi maatii keenyaa suni baay'ee nu fayyada jechuudha. Yeroo tokko tokko gorsa maatii keenyaa dhaga'uu dhiisuun miidhaa guddaa nurraan gaha obboloota kiyya. Har'a mucaan kun Abrish kun jijjiiramee namaafuu inni immoo irraa hafaa ta'aa jiraachaa jira jechuudha. በቃ ጅሬኛ አዲስ እንደተወለድኩ ሰው ነው የተሰማኝ ጀደም ጫንኩን የሮንዱ ማናደቀው ይሄን እዚህ ያደረሰኝ የአባቴ የቤተሰቦቼ ምክር ነው እግዚአብሔር በታች የቤተሰቦቼ ምክር በቃ ራሴን እንድለውጥ ራሴ ተቋቁሜ እንደምኖር አድርጎኛል ጀደ የቤተሰቦቻችን ምክር ስንቶቻችን ነው የምንሰማው ወገኖቼ? እውነት ለመናገር የቤተሰቦች ምክር ስሙኝ እንስማ። ተጉርቶ ስላለፉ ተጉርቶ ስላሳደጉን እኮ ነው የሚመክሩን እንጂ እኛን ጠልቶን አይደለም ቤተሰቦቻችን ሲመክሩን ማለት ነው። እና ጎርሰ ከና ራዮኪስ አባ ከነራ አኒ ዋን ባኤ በረደ jechuudha. Kanaaf hundi har'a ijoolleen keenya biyya keessa jiran argitanii umurii isaanii malee ilmoo godhachuutti fiigu, umurii isaanii malee waan hin taanetti fiigu, umurii isaanii kanatti hojjetanii jijjiiramuu kan qaban gara hin taanetti fiigu jechuudha. Kanaaf gorsi maatii keenyaa maal nu godha? Akka nuti of dandeenyu, akka nuti boru namaa gadi hin taane, akka nuti jabaannee dhaabbannu nu godha malee gadi nuun deebisu jechuudha. Kanaaf gorsa maatii keenyaa dhaga'uun barbaachisaadha isin jedha. Kabajamuuf jaalatamu obboloota koo yaada koo kanarratti komentii keessanii naaf ka'a. Egaa maatiin na bukkee waan jiraniif sagalee koo gadi qabee haasa'ee egaa mata duree biraan ammoo walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha. Yaada keessaniin immoo na gorsuudhaan iddoon dogoggorettis na deebisadha isinin jedha. Isinin jaaladha, isinin kabaja. Waaqayyo bakka jirtanitti nagaaf jaalala ayyaana isiniif haa baay'isu. Eebbifamaa hundumti keessanuu.